namni maqaan Abiyyi jedhamu Jimmaan keessa dhalachuu namni beeku jira. Sejjamir namni Jimmaan keessa dhalate maqaan isaa abbaa garaa, abbaa goroo, abbaa diigaa, abbaa facaasa, abbaa mancaasa, abbaa akkasiiti. Abiyyi Ahmad Aliiti inni. Maaltu iyyuu inshallah Jimma isa godhe. Maqaan akkana Jimma keessa ni jira. Jimmi sinaa godha iyyaanni abbaa kiyyaa mata fasaami. Bukkee wal gahe. Jawaar yoo waa takka dubbateetiin jedhe hudduu biloonii hudduutu sinxiixa. Yoo jedhises biloonii hudduutu sinxiixa. Ammas yoo Abiyyi ka Jimmaan bichaa bulchaa jiraate nuti akka arsiitiin mootummaa barbaannaa jechuudha bakka. Abiyyi ka Jimmaa bichaa miti Jimma bulchaa jira. Erga inni ka Jimmaa bichaa ta'e Jimma bulchaa jiraate nuti akka arsiititti mootummaa mataa kennaa barbaanna. Harargeenis mootummaa mataa keessanii ijaaradhaa. Wallaggas mootummaa mataa keessanii ijaaradhaa. Egaa Abiyyi ka Jimmaa bichaa ta'eetiin Jimmaan bichaa bulchaa jiraate Jimma maanurraa tuqan jedhanii lolaa jiraatanii kalaas Harargeenis gabbayyaa mootummaa mataa keessanii Wallos Wallaggas mootummaa mataa keessanii ijaaradhaa. Maaliif qabsoomne qofa kan mootummaa mataa kennaan ijaaran? Maaliif qabsoomne qofa jedhaa bara? Arsiitu qaadiduu arsiitu kan idduu jette Oromoon. Osoo Jawaar illee aangoorra jiraate waan kana ka dalagu taateeti namni waan takka dubbanne namni irraa jedhisu tokko hin jiru. Ammas taree deebi'ee Jawaar gabbahee waan san dubbachuusa maal waan Abiyyi hin jenne jedhee Abiyyi bar waan gaafa rima garaa haadhaa jiru haati rima isaa garaa ji'a torbatti ati mootummaa torbaffaa taata jettee haati bara akkana gootee garaa ofii ati mootummaa torbaffaa taata jettee haati akkana gootee itti himte bara Abiyyi jedhee miti reema bassa ati mootummaa torbaffaa taataa jettee naati. Abjuu keessa jira jechuudha. Hilmi haadhaati dhugoomee. Si ajaa'iba warra. Namichi tokkichi akkanatti addunyaa kana raasaa jechuudha. Arsii raasaa akka jedhan nadaa dhugamaadha. Arsii ta'uu isaatiif bichaa ka jibbu jira bara. Arsii mata'ee dhalachuu isaa qofaaf. Arsii mata'ee dhalachuu isaa bichaa. Maaliif jibbitaus nyaan Jawaar arsiidha. Arsii ta'ee dhalachuu qofaaf. Ka jibbu jira jechuudha. Waan biraa dhiisi. Arsii ta'ee dhalachuu bichaa. Dhalee taanaan burullee taanaan arsii rasaasa. Arsii farda diina jedha goraanu malee. Arsii diinaaf karaa banuu miti. Warri diinaaf karaa banaa turtan, warri diinaaf karaa saaqaa turtan, warri ammoo Isa guddaa waliin haasofsiimu. Dhiisa. Ruuzii kennaaf lukkuu teenna haasaa farannu dhiisa. Waa hedduu garaa nu jira. Dhiisa mee. Dhiisa. Arsii harree salteera. Harree sanuu ol dhaqabdee yennaan harree sanuu kortiimi arsii. Ati jaartii tanteetiyyoo bakka isin jirtu hin beektu bakka qaamni si daabboon jaartii seetu bakka jiru harree sanuu ol dhaqqabnaan dhaqqabdi bara arsii bara harree sanuu yoo achi ol fagaatu sanuu yoo kama danda'utu ol dhaqqaba bara ati jaartii tantee tana yoo gadi dhaqabtiin tantee kookombariidhaaf muka mulawwaatiin of shoggorti shoggorama chiloota barbaachisa sanuu yoo jechuudha ati tanaayyuu jechuudha tasi jala jirtu tanayyuu of jalatti hin argitu tasi jala jirtuutu arsii si jala bulcha. Waaqa arsii na bulchi jedhe tasiira jirtu iyyuu jechuudha. Fasaam. Murtii Abiyyi Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu. Jawaaris gadi beera. Ani filannoo keessaan galuu jedhe garuu inuma gala. Jawaar inni amma dubbachaa jiru kun Jawaar isa nuti bara 2018 achi beennu miti hawaasa keenya. Jawaar inni kun Jawaar kaafaawoti. Oggana kaafaawoti. Jawaar isa bara aktivistii hiriyaa keenya ture sana miti. Har'a oggana kaafaawoo keessatti aangoo isaarraa bu'ee ta'e hin beeku. Yoo bu'ees miseensummaa isaarraa mulqamuu isaa hin beeku. Garuu har'a wanti Jawaar keessaa bahu kan dhaaba isaatiiti kan Jawaar isa bara sanaa miti. Jawwee keenyaa nagaan siifa ta'u atis egaa akkuma achi nu keesse as nu ka'aan oole. አብይ ታሪክ ሰርቷል እዚህ ሀገር ኢንክሬዲብል የሆነ ምናልባት ማንም ሊሰራው የማይችል ድራማቲክ የሆነ ነገር ሰርቷል። የፖለቲካ ምህዳሩን ያሰፋበት ሂደት
ለአመራር በአጠቃላይ አክትሪቢዩት ማድረግ አልፈልግም። ለሱ ለግሉ ነው። yeroo kan mootummaa kana fuuldura dhaabbadhe si wajjin fuuldura dhaabban in dhufte ani gargaaraadha muummichi ministeeraa shufeeriidha mootummaan kun yoo kufe oromoo irratti kufa akka inni hin kufne jalatti barcuma qabuu qabnaa nun jette har'a hojii deebitee lakkii kufuu qabaa nun jette akkam taana egaa jawwee nuti mee akka mummataadha kan keeyyuu dhiise nuufis yaadi malee isaati maal taate jawwee keenya yerootti deeggarsu waduukaa yerootti walaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu hamma dandeenyetti cinaadhuma isaanii dhaabbanne waan dandeenyuun gargaarra malee ati yeroodhuma sitti tolu fuute achi nu keessee as nu ka'aan waliin gaajawwee nuti hin dadhabne nuti achuma dhaabbannaa ati lafa geessu ga'idhuma kottachi dhaabbannee si hedda.